waan kana milkeessuudhaa fi caarran tokko ani qabu maalidha si fakkaate meeshaa mana kana keessaa gurguruudha bakka. Meeshaa manaa. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatu. Kabajamtoota hordoftoota Wabii Tube akkam nagaa jirtu fayyaa keessanii warri kaan keessanis warri amantii biraa hordoftan jechuudha akkam nagaa jirtu fayyaadha jireenya akkam maal fakkaata haala kam keessa jirtu waa'een keessan cimsee na yaaddessa yeroo mara jechuudha hirriba na dhorga hirra fayyada baanan see lafaa na kaasa hinciiseedha ol na kaasa ilaa waa'ee keessan dubbachuudhaaf an jechootan qabu baay'ee manatti cimaa dhimmi keessan na yaaddessa gaafa sin jalaa badu jechuudha na yaaddessa akka nu yaaddan waan beekuuf jechuudha akkasumne immoo abdii guddaan qaba jechuudha maaliif yaaddoftaan jettaniire wanna yaaddessu isintu warruma nama yaaddessuudha isintu nama jaalatu numa yaadanii mire nama yeroo mara nama hordofu nama jala bu'ee waan namni itti erge waan namni itti kenne itti boo'aru viidiyoo kiyya gaafa gadhiisu naa laalaa jirtan immoo ashu ol butaa bakka anis akka sirriitti caalaatti si yaadu hirriba wanti jedhamne akka hafutti sa'aatii 25 akka si yaadu yoo barbaaddan laalaa viidiyoo kiyya dambitti laalaa jala bu'aati isin fayyada jechi tokko nan dubbadhu keessa waa'ee keessantu jira baay'ee dhiphina jaalala kabaja fi gaafa isin argu nageenya natti dhaga'amutu mul'ata jechoota kiyya keessatti jechuudha na jalaan badinaa isin jechuu barbaadeeti isin yaada yeroo mara inni biraa immoo maal gootu viidiyoo laalaa viidiyoo sirriitti laalaa hojii hojjettanii mi xumurtan waan biraan badinaa viidiyoo OBS sarchi godhaa walii ergaa jabeessaa sirriitti jechuudha waan gaariidha viidiyoo kiyya walii erguun keessan baay'ee machu guddina baay'ee viidiyoo kiyya walii erguun keessan jechuudha hin boortan hin gammaddan bakka yoo laaltan jechuudha hamilee isinitti kenna baay'ee mana fincaanii keessa teessanii kichinitti nyaata bilcheessuu dandeettu viidiyoo kiyya gaafa laaltan mootiveessin godha hamilee isinitti tola bareeda waanichi ilaala anamma irra deebi'ee faa laala viidiyoo kiyya jechuudha hamilee na kenna jechuudha hojjedhu na godha gaafa isin caalatti ilaaltan amma 30 20 minaamin laaltan ol butaa ammoo callisaatuma ol butaa gara 40tti bakka xuruunoo kanaafi laalaa ol butaa barnootatu keessa jira gammachuu keessa jira jireenyatu keessa jira waan kalee dabarsitan faa keessa jira waan asitti dabarsitan faa jechuudha baay'ee keessa mul'ata halaalamuu viidiyoon olumaa galatti jechuudha har'a immoo maaliin deebitee dhuftee kijiba sibbuusee sabaa qasitti gadi dhiisee naan jechuu dandeettu jechuudha deebine har'allee maaliin deebitee naan jedhaga mi'eeffataanii midhaan warra soddaan liqeeffataa jedhan mi'eeffa hin deddeebi'a yoo waa argate jechuudha keessummaan keessan beeyne xuwwee dhaabaa eeggattii jedhan kabiraallee jechuudha mi'eeffannee mire piraankiin nu milkaa'aa jiraa mire milkaa'uu jirraa mire akka gaariitti jechuudha amma namoonni baay'een keessan viidiyoo guyyaa darbee sanarratti hin sobdanii nu kijibdanii maan nu jechaa turtan walii galtee maan hojjettanii nu jechaa turtan wanti walii galteen hojjetan baay'een isaa hin beekama hin jiralle ka walii galtee hojjannullee ima jira ka walii gallee hojjannullee jechuudha garuu viidiyoo akkanaa walii galteen hojjettu isin ajaa'iba jechuudha siin milkaa'u sadarkaa kanatti jechuudha kolfuu jira muudii keessaa bahuu jira inumaayyuu jechuudha nama waggaa 3 waggaa 4 wajjin jiraatte ittimtee piraankii gochuun xiqqoo isin ulfaata suma dhugaa keessaa baasee yoo isinitti immoo jechuudha kanaaf yeroo baay'ee wanti kaameraa dho'isinee akkasittiin hojjenneef harka caalu maalidha isinitti fakkaate usnee gaafa haasofnu tarii garasitti deemuu danda'a yaaduu dandeetti jedheema kaameraan fuuldura kaa'ee kan hin hojjechaa ture gochuma godhu sana siiriyees gochuudhaaf yaada jechuudha siiriyees haganaa danda'ametti waan amansiisu wayii gochuudhaaf yaada malee kaameraa daqiiqaa 24 daqiiqaa 25 waan akkasii gadhiisna argattanii dhimma tokko irratti gatteettee haadha manaa wajjin daqiiqaa 24 daqiiqaa 25 haasa'uun xiqqoo hin ulfaata kanaaf kaameraa malaalaa haa aartu akka muudii sanitti dhuftu waan silaatii irratti hojjedhu waan isii ittiin piraanka godhu sana waan isii amansiisu gochuuf yaaduudha malee dhimma kaameraa sana akkasiin forgeet gootu jechuudha akkasiin hin yaanne jechuudha miira biraa keessa galche akkasitti kaniin hojjechaa ture jechuudha kanaafi
akkuma isin nuun jettame har'a immoo kaameraa dho'iseetii leelaa tokkosaati. Leelaa piraankii haaraa qabadhee dhufee jira jechuudha. Isinitti tolee jira. Abdii guddaan qaba jechuudha. Akkuma gaafa jalqabaa isinii kaasee revenge prank jedhama kun saayinsii aartii keessa jira jechuudha. Prank haloo walirra baata jechuudha. Namni tokko har'a prank godha boru eedee nama biraa prank goota jechuudha. Karaa inni ijaanneen kallattii inni ijaanneen jechuudha. So isinis prank kana gootee jirti argitanii jirtanii waan hin eeyne jechuudha. Tasuma najuun hin gooti waan jedhee hin eeyne wayitiin prank na gootee jirti jechuudha. Ani sar'a dibbin ni godhee prank godhaa jechuudha. Daa'ima mana hakimaa geessitee marfee qabdi daa'imattiin ilmoo qabdi ishii fuutee deemte jechuudha. Kanaafi ani immoo qophaa'ee dhufaa jira naan jetteerti. Qophaa'een isii eega. Maal irratti prank gootaa naan jedhaa kaa? Hayi isin immoo gaafii naman gaafattan rakkoon keessan. Kunoo deebiin isaa dhuguma dubbachuudhaafi ganama yeroo ishiin daa'ima fuutee deemtu ani immoo dokumentii kiyya fuudheeni dorgommii wayii dorgomaa jira. Carataa hin beeytanii carataa san dorgomaa jira jechuudha. Na deddeebisaa jira baay'eema. Piraankii si gubbaarra inni ture sunis wanti hima dhugaatii jechuudha. Anu jimaaf baheeti carataa sana dorgomuudhaaf kan hin bahee jechuudha. Saba qashtii. Carataa dorgomaa jira. Carataa sana mo'adheetiin jira jechuudha. Uummata qashtii. Garuu waan piroojeektii sana ittiin sochoosuu harka kiyyarra maallaqni hin jiru. Isaan sii gadhiisan parsantii ta'e wayii jechuudha. Garuu haga ta'e deemuu qabda. Seeruma isaatiin itti fakkaata waan ichi jechuudha. Kanaafi warra carataa san si mo'achiisanis waan wayii harka kaa'uun dirqama. Wanti ta'e wayii jira jechuudha. Kanaafi namoonni waan san sirraa barbaadan jiran isa san gochuu hin dandeenye yeroodhaaf jechuudha. Kanaafi akka rakkoo keessa jiru gidduu kana akka hin cinqamaa jiru hin beektii jechuudha. Isin hin dabbarin hin mukaa'ina wayiif isiniin jedhe. Kanaafi najushaa gara itti garagaluu dhabee jira. Gara itti naanna'uu dhabee jira. Maallaqa kana argachuu hin dandeenye. Namarraa silqeeffachuudhaa yaalee hin jira. Argiteertaatillee namni waan biraa haasa'a. Namni hunduu maallaqa hin qabu sa'aatii kanatti jedheen. Kunoo dokumentiin ittiin caarachaa ture jechuudha. Eessa deemeen na beeytire bakka sana akka dhaqeetti na beeyte iddoo caarataadhaa jechuudha. Gaafa deebitee dhuftee asitti na argitu immoo maal jedhaanii waan ittiin dorgomu dhabee jira. Sireen haaraa hojjetamee direesingiin yookaan immoo qumsaaxiniin haaraadha kan hojjetame. Inni kunis jira. Waan silaatii mana kana keessatti hin gurgurama jedhamanii yaadan hunda isaayyuu hin gurguraa jedhaan. Bakka seenuu dhabe. Waan godhu dhabee jira. Hin gurguraa jedhaan. Maal jettime? Dallaala dubbisee hin jira. Waan barbaadu hunda isaa waan barbaachisu xumureetiin jira. Kanaaf gurguruu fi najuu maal jettaa? Maal yaaddaa? Jedhaan jechuudha. Mee waliin dhageen waan isiin nuun jettu jechuudha. Kaameraa dho'isee jira. Waa tokko yaaddina. Kiraasii jidduutti awwaalee akkanaa ta'utti akkanatti mul'atutti irra deddeebi'ee chee godhee jira. Kaayetiin jira. Hin argitu har'a kaameraa jechuudha. Isiin hin argitu kaameraa. Kanaafi yaadni illee immoo yaada maatii fakkaata waan ta'eef jechuudha. Waan jiru sana diiteel waan beektuuf keessa isaa sirriitti waan beektuufi gaafii kana dhiyeessaaf najuun maal jetti wajjin ilaalla. Viidiyoo tana immoo like, copy, share gochuun dagatina. Subscribe godhaamu 50,000 ol na dhaame bakka dessi balee lisaaqastee macarrashaa saaqanii lisaaqa. Gammachuu isa xumuraa ani wabiin keessan haa gammadu saba qashtii. Haga ammaatti 50,000 seenneen. Waay viidiyoo kiyya isinittiin hin tolu jedhaa jalatti naa barreessaa yoo isin hin jijjiira waan isinii tolutti jechuudha. Ani maqeer kaallabbiin qayyaraallahu. Sareeta yoottan dirqama isin gammachiisuuf amma kana duubaan inni baasee qarriffaa ilkaanii baasee eegee duubaan baasee sareeta jechuu nama danda'uwaan isiniif. Seriously. Inna yoo isinitti hin tolle nutti hin tolle naan jedhaadha. Isin wajjin jira, isin duuba jira. Bakka akka waan silaatii dubaa jirutti of yaadaan akka waan Saudi Arabiyaa jirutti jechuudha. Hojii faa isin gargaara yeroo. Inna akkas godhaa isiniin jedha. Najushaan dhufaa jira jettee jirti. Isiidhaan immoo maal jedhanii isitti fakkaate hin dhufne yaanii. Naan milkoofne aaree jechuudha. Naa'uun mudii biraa keessa taa'ee waan ichi akka amansiisuuf bilbilaan akkasitti sheeppa godhee jira.
itti dhiyaadhaa isiniin jedhamu laal. Subscribe godhaa uummata qashtii wanni YouTube wabii subscribe godhaa. Bakka mirti jeena wanni jiru wanti biraati subscribe gochaatu malaalaa isiniin jenna. Kanaaf hagana juun dhuftuu hin eegnaa jechuudha. Saba qashtii akkana hayyee balballi alaa dhadhamaa jira. Isii manatti fakkaatee dhaqeen cheek godhee dhufa. Sana booda bakka balbala laalee dhufa. Takka ishee nama qammatu. Bakka yaadaan badee jechuudha. Taa'a maallaan jette mee? Naa hin taa'a waan isheen naan jettu waliin ilaallaa jechuudha. Na waliin tura. Dhufaa jirti dhufaa jirti. Mantane, barfi fudhattee daaki. Mantane. Mantane. I don't want to. Mama did it a bit one bit. Ta'ee jira rabu. Maal ta'e? Maal safire? Akkasumaan ifaa jabalee beektaa? Waa tokko naa milkaa'aa jiru akka ayyaadu naa ta'an jiru. Bakka jireenya kanarraa abdii kutattee beektaa? Hojii. Fayyaa qabdaa kun. Maa nama abdattaati jireenya irraa abdii kuttu. Naa bakka yaadee ture bar biyaansu kun piroojeektiin kun naa milkaa'aa jedhee. Tokko bakka hin feene ka rabbiin godhuun barbaadne hin taane bakka wanni kanaa jettee si aarsuun jiraare. Maa rabbiin komattaare. Yaaniin kun eessatti fudhatama qabaan bakka silis umrii xiqqoo kana keessatti wanti ani hin arginu jiru beekteen hojii baay'ee bakka qoramee jira. Baay'ee bakka baay'ee deemee jira. Iddoon ani hin dhaqin hin jiru. Ijji ani ilaalin hin jiru. Namni an duraan dhaabatin hin jiru. Bakka silaa wanti wayii bahee jedhan hundatti argama. Waan taasisinaan jedhaniin taasisaa garuu maaliif akkanaan milkoofne hin beeku. Najee inda zaaree dabbiroon yaa'eedhaan bakka akka har'aatti takkuma. Haara intinatti bal'aa. Miirri akkanaan dhagahamee hin beeku. Maa kana waan namni godha rabbii godha maaliif akkana godhattaate? Wabii. Rakkoo ta'in eegishi dantaa isaati. Maqaa rabbi hoomaaf yookaan immoo waan biraa siitis qofta waan xiqqeessu kana as jala dabarsu yookaan waan guddaa si yaadee ta'a. Kana jettee tiniin abdii kuttaa. Waan meeqa jira wanni yaada waan meeqa jira wanni godhan. Xiqqoo miti bar piroojeektii kana waggaa lama guutuu itti faajee. Waan fedhaatu okaa yoo rabbi yoo ati waan waggaa lama guyyaa takkatti faajee isa caalu siif fidee maal godhudha. Waan nama kumattaare. Natti hin fakkaatu najee. Ishee amma maal godhuu eddare ishee maalitti aragnu maal si agargaaru ishee bakka guutuu jireenyuma kanarraa abdii kutee beektaa maallaqatu barbaachisa wanticha argadhee jira milkaa'ee jira noormaali wanti kamuu maallaqaan malee hin bareedu. Kun dalaina kan dhaqqabna biroobi maal taatee yoo mujjadha naju namaa dhiisee baay'ee mo'achuu qofa miti bar waan kana argadhee irra aanee jira garuu waan kana ittiin sochoosu hin jiru wanta ittiin hojjedhu hin qabu nama silaatiin na cinaa dhaabatee maal rakkattee maaltu si hanqatee maalitti si guunnu. Namni iddoomi akkasuma waan jedhamu. Iddoomi akkasuma waan jedhamu. Namni baay'ee. Zalana sila wanni marti harkaa gara afaanii dalagaan harkaa gara afaanii taate kanatti haa tanteetu isaa dhufte si gargaarti. Eessaa fuudhan isaan qofti. Soo qabaatanii ishee ችግር የለውም. Rakkoo hin qabu. Garuu bakka wanni marti bakka namni wal fakkaatetti bakka yeroo wal fakkaatetti bakka hojii wal fakkaatetti eenyuun kubattase. Laki maaliif akka rabbiin carraaqee kana godhatu naa jaa'ee bara. Rabbi maasii godhe meeqa jira kan jiraannu kana kan jiraanne hobii. Maa akkana taataati. Waraqaa kana baadhee bara.
waggaa meeqaan kan biiroo sanitti deebi'aa ture nagee waraqaa kana harkatti qabadhee waggaa meeqaan kan deemaa waggaa lama taa'ee hin kuttaa kana dee waggaa lama bara xiqqoodha waan qabu bilaash ishi maa inni birriidha birriidha maallaqa guddaadha najee maallaqa guddaa barbaachisa waan kanatti sochoosuudhaaf namoonni waan kana sii xumuran namni tola siin xumuru sa'aatii kanatti waa sirraa barbaada kunis harkas jala qabataa kanatti yoo jette gara naannootti jedha bakka hin dandeenye. Sanimmaa godhaa martuu fakkaatee biroo biishramaan godhadheeshin. Baay'ee natti cime garuu wanti takkaan ani maybe akka atis nan komanne akka maatiin kiyyallee nan komanne wanti takkaan ani gochuu barbaadu maal sitti fakkaate abdii kutee hin dhiisee jireenya dhiisee jiraame daa'ima tanaa. Maal jechaarta wabii maal asofta ati barganaree foxxaati dhawaa dulloomte moo waa dhibamte moo fayyaa qabda harkaa luka qabda wanni kana siyaasosiisu maa inni wabii iddeen saraallan osoo እንኳን እኔ ሚቲ osoo dhagaa halanneeyyuu nurraa bareeda ganaa ልጅነን ምንድን ነው እንደ በዚህ ልክ ዋን ከና ጀቴት kana mara wanni abdii kutachiisu maa inni Ay maal yaade sitti fakkaate bakka carraa xumuraa jechuudha. Nama waan si joo dhagaye. Yoo namarraa arganne namarraa sooyidha. Namarraa yoo arganne jechuudha. Yoo inni kun akka milkaa'u namarraa sooyine. Kanaaf carraan xumuraan yaaluu barbaadu maal sitti fakkaate amma namarrallee yoo fuune barumaaf ta'an deebisanii harka nama jala qabatan namni jechuudha. Isaan jireenya waan ta'eef jechuu isaaniifillee isaanillee ilaaluu hin dandeessu. Wadammoo cinqaa kana caalutti seenuu danda'a beekee jarris dafanii maallaqa gannaa dhiisuu dhabu so kanaaf maal gooti fakkaate haga ta'e waan ta'e umattiin socho'u jechuudha. Uma nama harka kaayee waanuma shaayii jedhee gaafa nama dubbistu gaafa gatteessu namatti bu'u waanuma ta'e harka namaarra waan keessu meeshaa mana kana keessaa odoo gurgureedheeti. Meeshaa mana kana keessa jiru odoo gurgureedhe yaadeeti. Meeshaa mana keessaa. Kanuma mara carraa dhabdeemu kanuma mara filannoon hin jiru. Maal godhare eenyuun gaafadha eenyuu kiyya gaafadha. Laana jeedoo akkas godhee jedhee yaade beekee amma waan kana milkeessuudhaa fi carraan tokkoof tokko ani qabu maalidha si fakkaate meeshaa mana kana keessaa gurguruudha bakka. Meeshaa manaa? Yoo akkas ta'e malee isuma gurguree waan tokko waanuma silaatii bee barbaachisu waan xixiqqoollee ta'uu kafarnaa godha. Meeshaa manaa jettee bara. Maal godhare naji? Sila meeshaa manaa jettee bar meeshaa manaa bar kam gurgurtamee wabii kam gurgurta? Algama kana qomsaatinii soofaa kana maal yoo gurguree waan ta'e yoo hin dhabu maal godhare homaa gochuu hin dandeenye. Haa manni qullatti afaaree barakkoon qabu? Akkam godha ishee mee maalaa godhu? Namni hin guuttanne dhaabaraati immoo hin gurguratti. No bakka kiyya ta'e yaadi kaana jee bakka kiyya ta'e waan kanatti bar waggaa lama guutuu bakka ifaajaa ture. Filanni haasoo hin dhufu. Garam soqamee ishee garam barbaade odoo gadi baanee namarraa liqeeffanna jedheetii namni boruu dhufa bar fuunee bar arginee bar kana maallee nu bira jira bar har'a kanatti jechuudha. Si kenneen namni harka bitaatiin sitti kennee harka mirgaa si jala qabata. Asiin as deebi'ee otoo ati naanneen uffoo otoo ati hin jedhiin galtee odoo manaa gadi hin taa'in birrii sansiin jedhee sitti bilbila akkaawuntii sitti ergaan akkamaa godhu mi'aanis maalaa godhan natti cime bar natti ulfaate bar harka kennee jedhan umrii xiqqoo kanatti harka kennatee galee taa'ee naan jedhan santu garaagaraa na fiisisa malee silaatii akka jiruuti odoo natti hafee wannumti hundi. Ashii akkam goonaree nama si gaafadhure? Eenyuun gaafanne eenyus sitti kenna. Wabii qoyne osoo inni goonee hoshii. Osoo ijoolleen ala jirtullee hin jirti miti kuna isaan irra si gaafadhe. Boruma fidaa jedhanii jedhaa. Jedhan kaa bakka aga dandeenyu dandeenyee muraasa litaatuun kafallaa fi eegasii. So gaafadhe osoo. Lakkina taafu. Waanuma harka kiyyarra jiru kana gurguruuchaa. Ammoo hiriyootuma tiyyarraa yoo sii fuudhee. Fidaadhaa jedhanii bar kun akkuma amma sitti mee ta'ee bar. Sira akkam gootaree maal? Cinqaa bakka gurguruudha kaa bakka meeshaa kana gurguruudha bakka. Ishii wabii bakka ani kana san illee siin jedhu sila furmaan hin jiru kaan illee dubbannu kaanuma wanni amballee ambu. So kanaafuu siin jedha baraanis. Ishii wanni godhi bakka gurguru yoo sii gurguramu. Wanni illee algallee gurgurii saaxinni gurguri.
lafarra irrafnan itti rakkoon qabu. Barbaachisaa ta'e biraa isaallee gurgura. Wanni gurguramu kamuu yoo nullee gurguruu dandeette gurguradhu. Ani maal siin jechuu danda'a reeshi filannoo jiru hundaa sitti hin ta'u jette. Bakka atummaa muudii kana keessaa ba'e dhaqiitii afaan kaa'ime. Bakka hojii amma daa'imnillee booyaa jirti ifaan. Waan kana sani godhisiin jedhu bakka gurgurii akka barbaadde godhatummaan. Daa'imni booddee ana bakka akkuma sitti tolee godhime. Lafa rafu nama barbaachisaa ta'e. Ishi bakka daa'ima itti. Mama. Imimmaan tun qabe dhugaa rabbi. Imimmaan tun qabe dhugaa rabbi dubbachuudhaaf hin eeyne bakka akkas naan jetti jedhee hin eeyne gurgurii jette bakka akka barbaadde godhii simaa haa milkaa'u. Moomaan jedhu bakka kana olii kana oloomaa isiniin jedhu kaamera maduubaan prank ta'uu isaa itti himaa jechuudha. Daa'imti itti bootteetti ol seentee I don't know xiqqoo miirri na jeeqamee jiranna. Kanaaf asumatti isinirraa xumura bakka.